kanana abbaa carraa baga guyyaa irraa argina isiniin jecha sagantaa keenya guyyaa irraa hin jalqabna karaa feesbuukis karaa tiktookis warroonni nu daawwachaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti isiniin jecha egaa guyyaa irraa baasuuf kan jechaa jirru kodii kudhan affaara warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u jecha warroonni yaalii yoo jiraatanii kodiin 11ffaa gammaashaa ol xumurree jirra waan ta'eedhaafi amuma ergachuudhaan iskiriinshotii ergachuudhaan abbaa carraa isiniin jenna. Egaa naniin abbaa carraa guyyaa irraa kodiin 11ffaa ba'uudhaaf waan ta'eedhaafi warri namni karaa feesbuukii nu hordofaa jirtanii tiktookiin nu baasa jechuudha. Tiktookiin amuma itu live darbu nu hadamee jira waan ta'eedhaafi karaa feesbuukiitti akka dhuftanii nu ilaaltan nu hordoftan isiniin jenna. Warroonni fooloo hin goone yoo jiraatanii sa'aatii kanarraa eegaltanii fooloo godhadhaa isiniin jenna. Egaa kodiin 11ffaa guyyaa irraa daqiiqaa kanarraa eegalee hin ba'a jechuudha. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u jecha akkuma duraanii gaa namoonni irratti hirmaachisnee namoota 6,000 6,000 sana keessaa kan mul'achaa jiru kuni paadii jechuudha. Paadiin kuni namoota 100 of keessaa qabee jira. 100 sana keessaa paadiin kuni 60 ta'uu qaba waan ta'eedhaaf 60 sana waliin mirkaneeffanna waan ta'eedhaaf waliin haa mirkaneeffannu isiniin jedha. Carraa gaarii isiniif lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sedemija, sedemitorba, sedemisadde, sedemisagal, aftama, aftamitoko, aftamilama, aftamisadde, aftamafur, aftamishan, aftamija, aftamitorba, aftamisadde, aftamisagal, shantama, shantamitoko, shantamilama, shantamisadde, shantamafur, shantamishan, shantamija, shantamitorba, shantamisadde, shantamisagal, jatama. Adiin kuni jatama ta'uusaa mirkaneeffannee irra jechuudha. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha warroonni jaallee jiraatanii karaa feesbuukii warroonni nu hordofaa jirtanii kananii abbaa carraa fooloo yoo hin goone ammumarraa eegalaatii fooloo godhaa isiniin jedha. Kodiin 11ffaa gammaashaa wal xumurree jechuudha. Egaa akkuma paadii kana koiniin kuni dhibbaan hidhamee as keessaas kan jiru 60 isaa waliin mirkaneeffannaa. Carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal 20 21 22 23 24 25 Demija, demitor, demisaddeet, demisagal, soddoma, soddomitokko, soddomilama, soddomisadii, soddomafur, soddomishan, soddomija, soddomitorba, soddomisaddeet, soddomisagal, afurtama, afurtamitokko, afurtamilama, afurtamisadii, afurtamafur, afurtamishan, afurtamija, afurtamitorba, afurtamisaddeet, afurtamisagal, shantama, shantamitokko, shantamilama, shantamii, shantamafur, shantamishan, shantamija, shantamirba, shantamisaddeet, shantamisagal, jaatam. Ani kanas dhibbaan hidhamee jiraachuusaa 60 isaa mirkaneeffannee jirra. Egaa warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha karaa feesbuukii warroonni nu hordofaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti nu hordofaa isiniin jecha warroonni jaallee jiraattan ammoo iskiriinshotii ergadhaatii abbaa carraa ta'aa isiniin jenna. Karaa kamitti deemna? Karaa koiniin kun dhibbaan hidhamee jiru kan jiru hin lakkaa'anna waan ta'eedhaaf carraa gaarii isiniif haa ta'u meeqaan lakkoofna lama lakkoofna waan ta'eedhaaf waliin haa lakkoofnu carraa gaarii. Tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 23
قدامي آخر قدامي شم قدامي جا قدامي تربة قدامي سديد قدامي سجل pertama قدامي تبكو قدامي لما قدامي سدي قدامي آخر قدامي شم قدامي جا قدامي ترب قدامي سديد قدامي سجل شنطة مجول إيكا أنا هم تمسا مريفني جرا ورون يالتني جران جراغاري سنيف أتويتشا ورون يالو جراتني ساتي كان رأي غلاتي جراغي سنيالا أبات راتا سنينا كودين كوتوكوفا ساتي كان رأي غلي جلق أبيجرا ورون يالو جراتني إرقاتي جراغي سنيالا سنينجا karani abbaa carraa kootii kudha laffaa saatii kanarraa eegalee baasuuf jechaa jira eessa galalaataa nuti hin beeknu warroonni yaaltan hundi keessaniif iyyuu carraa gaarii isiniif haa ta'u isinin jechaa daqiiqaa muraasa booddee walitti deemna hanga itti hanga sagantaa keenya xumuraatti kana feesbuukirra warroonni hordofaa jirtanii hanga xumuraatti nu faana ta'aa isiniin jenna. Kesan relatif laba carang kan mengenai caraan abbaan carraa dabaluudhaaf jechaa jira warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u jechaa warroonni yaallee jiraatanii kodiin kudha tokkoffaa isaa jalqabee jira jechuudha. filannoo keessaan qaranii abbaa carraa wangootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha warroonni yaallee jiraatan amma marraa eegalaati carraa keessan yaalaa abbaa carraa ta'a isiniin jenna. carraa gaarii isiniif haa ta'u biyyoota garaagaraa irraa teessanii warroonni nu daawwachaa jirtanii guddaa galatoomaa isiniin jecha sagantaa keenya xumuraatti hayaataan akka nu hordoftan isiniin jenna. warroonni yaallee jiraatan immoo kodiin kudha tokkoffaa guyyaa sanbata xiqqaa waan ba'uuf amma marraa eegalaatii carraa keessan yaalaa namoota gimmaashaa walitti xumureerra saatii muraasa booddee hin xumurame jechuudha. kodiin kudha tokkoffaa saatii muraasa booddee hin xumura waan ta'eedhaaf dafaa qaqqabadhaa isiniin jenna. carraa gaarii isiniif haa ta'u filannoo keessan qaranii abbaa carraa wangootaniif guddaa galatoomaa. Egaa carraan bu'uudhaaf jechaadha. Daqiiqaa tokko qofatu nu hafee jira jechuudha. Abbaa carraa adda baasnee bilbiluudhaaf daqiiqaa tokko qofatu nu hafee jira. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha
filannoo keessan qananii abbaa carraa gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Warroonni ijaalle jiraattan sa'aatii kanarraa eegalee koodiin 11ffaa haala ajaa'ibaatiin xumuramaa jira waan ta'eef sa'aatii muraasa booddee tikeetii waan xumuramuuf ammumarraa eegalaati iskiriinshotii eeggadha. Abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Galatoomaa carraa gaarii isiniif haa ta'u. Carraa gaarii isiniin jenna. Koodiin 10ffaa amma bahuudhaaf eenyu laataa abbaan carraa guyyaa har'aa. Daraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Harka kee duwwaa akka ta'e kaameraatiin naaf agarsiisi. Lammansaa biree kee kisii keessa dhaabashadhu. Lammansaa isa kanas kaasii kun asitti naaf agarsiisi. Waan isin jedhu na dhaga'e tokko harka kee gadi naa buusi. Tokko yemmuu isin jedhu sanaa gashitaa. Lama yemmuu isin jedhu waliin barambitti jala galtee naa maqxaa. Sadii yemmuu isin jedhu tokko guyyaa naa kaasta jechuudha. Agala geessee ta'uni tokko qofa kaastaa. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa. Koodiin 11ffaa sa'aatii kanarraa eegalee xumuramuuf daqiiqaa muraasa qofatu nu hafee jira waan ta'eef carraa keessan yaalaa abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Tokko harka keessan agashi kaameraa ilaalati. Kaameraa ilaali. Lama waliin maki jala galiiti barambitti waliin maki hin geenye barambitti waliin maki tokko qofa keessaan haras tokko qofa. Abbaan carraa guyyaa irraa lakkoofsa 4,575 galatoomii 4,575 abbaa carraa tokkoffaa guyyaa irraa. Bilbilaaf abbaa carraadhaaf lakkoofsa 4,575 abbaa carraa tokkoffaa guyyaa irraa. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha. Warroonni ijaallee jiraattan sa'aatii kanarraa eegalee koodiin 11ffaa gimmaashaa ol xumurreerra waan ta'eef dafaa carraa keessan yaalaa abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Abbaa carraa tokkoffaadhaaf bilbilaa fi lakkoofsa 4,575 abbaa carraa tokkoffaa. Maqaan jira guyyaan jedhee kutatee jira akka beeraa jechuudha. Bilbilaa fi jira guyyaan jedhee kutatee jira guyyaan jedhee lakkoofsa 4,575 abbaa carraa tokkoffaa koodii 10ffaa guyyaa irraa ta'ee jira waan ta'eef bilbilaa fi hello. Akkam jirtu? Fayyartu? Qananii abbaa carraaf keeraa saniif bilbilaa jira? Biyyi keessan eessa? Magaalaa Finfinnee. Magaalaa Finfinnee carraa yaaltanii turtanii? Aleen ture. Abbaa carraa tokkoffaa taatanii jirtu baga gammaddanii? Carraa tokkoffaa? Nageenya? Baay'atanii. Abbaa carraa tokkoffaa taatanii jirtu baga gammaddanii isiniin jedha. Tole ulfaataa waaqayyo sin eebbisu galatoomaa tole. Walitti deebina hayyee. Eeshi. Egaa abbaan carraa tokkoffaa Finfinneedha. Finfinnee lakkoofsa 4,575 karaa carraa lamaffaatti deemna. Karaa carraa lamaffaatti deemna harka kee duwwaa akka ta'e agarsiisi. Lammansaa waan hin jedhe dhaggeeffatanii tokko harka keessan agashi. Lama waliin maki jala galiiti waliin maki barambitti waliin maki sadii tokko qofa keessaan hawaas tokko qofa. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 4,351 lakkoofsa 4,351 abbaa carraa lammaffaa adii 10ffaa. Egaa filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha
Mamarraa eegalaati kodhiin tokkoffaa gimmaashaa ol xumurree jirra. Galfaa qaqqabadhaa abbaa carraataa isiniin jenna. Hello. Hello, hello. Akkam jirtu fayyartu? Akkuma Gara galata Waaqayyoo kana abbaa carraa buqqeedhaa isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa lammaffaa taatanii jirtu. Baga gammaddanii isinii jecha biyyi keessan eessa? Maal ta'an? Godina Shawaa Lixaa. Akkaawuntii keessan asuma irratti nuuf ergaa walitti deebina. Karaa lammaffaa Shawaa Lixaadha. Karaa carraa sadaffaatti deemna jechuudha. Karaa carraa sadaffaatti deemna. Kottu. Harkee kottu. Asii kennuun dhaabbadhu. Harka kee duwwaa akka ta'e kaameraatti nuuf agarsiisi. Tokko harka keessan agashii. Lama waliin maki. Jala galee waliin maki. Bareedduu waliin maki. Sadii tokko qofa keessan abaas. Tokko qofa. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 5,704. Lakkoofsa 5,704 abbaa carraa sadaffaa. Maqaan gaaddisaa jedha bilbilaan isaanis lakkoofsa 5,704. Hello. Akkam jirtu fayyartu? Ani abbaa carraa buqqeedhaa isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa sadaffaa taatanii jirtu. Baga gammaddanii biyyi keessan eessa? Abbaa carraa sadaffaa taatanii jirtu. Kanani abbaa carraa buqqeedhaa isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa sadaffaa taatanii jirtu. Baga gammaddanii isinii jenna. Biyyi keessanis? Biyya keessan. Biyya keenyaan kana lolsaan jira. Ayyee akkaawuntii keessan karuma asitti nuuf ergaa walitti deebina. Asuusa. Akka bilbiluma kanaan nu ergaa. Abbaan carraa sadaffaa asoosaa jedhee jira. Egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa haala kanaan xumuramee jira. Kodiin 11ffaa sa'aatii kanarraa eegalee jalqabee jira waan ta'eedhaaf namoonni jaallee jiraattan carraa keessan yaalaa abbaa carraa ta'a isiniin jenna waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa.